sibeekurra nama siif beeku wayya. Namni si beeku haay siin jedhee si dubbisee madarba. Namni si beeku garuu si madaa, si bu'a, si wajjin gadda. Fira nu beeku baay'ee qabna. Fira nuuf beeku garuu hin qabu. Kan namaa beeku Waaqa qofaadha. Kan nama beeku garuu baay'eedha. Madaan nan irratti mul'anne jira. Waraansi dhiiga ta'e hin baanes jira. Namni garuu isa kana siin hubatu. Namni kana siif hubatu nama si jaallatudha. Wanti namoota gargar fageessu fageenya utuu hin taane waliif hubachuu dadhabudha. Wanti firummaa cimsu yeroo baay'ee wal beekuu utuu hin taane waliif beekudha. Namoonni firummaan isaanii jabaate, michummaan isaanii jabaate dhaabbatu yeroo baay'ee warra ol beekan utuu hin taane warra waliif beekanidha. Jibbitoonni sababa waa'ee kee waan gaarii arguus dhaga'uus dubbachuus hin barbaanneef utuu qilleensarra balaliitu gaafa si argani beekeen deemuun kanaaf balali'aadha. Balali'uun garuu deemuu irra hin caala. Yooti bishaan irra deemte gaafa si argani immoo maal jedhu beektaa daakaan beekuu jedhu borcanii daakurra immoo irra deemuutu cimaadha. Yaaltee dadhabdee abdiin kutiin jirurraa bulchanii bubbulchanii lafee uumu tirurraa harkifadhuuma deemi yoo si takkaales gaadiin kaannisa sodaata taanaan damma nyaachuuf hin yaadiin dafqa hedduu si gaafata galma ga'umsi kamuu malee akka dinnichaa qalqalloo pestaaliidhaan gabaa keessaan bitamu. Anti firii gaarii qabu dadhabbii baay'ee qaba calluma jedhii deemi. In dhaggeeffatiin ati waa'ee kufaatiif caba. Yeroon amaas gaariis qabdi mala baasheef kutta abdii tokkoon badu tokkoon tola kan boorfayyuu tarrokkola rakkinni immoo tulluu miti ni godaanti ni darbiti kaayyoon takkaan galman ga'u bubbulanii nama ta'u. Namni maqaas hin dhawu taanaan, namni maqaas hin waamu taanaan, namni qoosaa kee hin dhufu taanaan, namni dhimma kee hin qabu taanaan, namni sitti hin inaafu taanaan, namni si hin qoccolu taanaan, namni sitti hin duulu taanaan, namni daboo yaammatee si hin lolu taanaan. Waleesso nama taraadhaa jechuudha. Namni dhimma kee kan qabu hin jiru homayyuu mitati namaaf sodaas miti homaa miti jechuudha. Bakka ordinary nama namoota haraa tokkodha jechuudha. Brother, namoonni halkanii guyyaa waa'ee kee yaadu taanaan addunyaa guutuutti silkii dadawwalanii waa'ee kee haasa'u taanaan neetwoorkii uumanis irratti duulu taanaan wandimee qallaala soo ayidallashin ማለት ነው nama taraa miti jechuudhaati. Kanaaf you have to be happy man. Leencatti yeeyyii wal yaamti waraabettiin leencatti wal yaammatti inni kophaa isaa bosona keessa gannaa'a. namoota siin marsanii jiran irraa yeroo hunda akkasi jajjabeessan hin eegin yeroo hunda akkasi deeggaraniif abjuu kee itti himin yeroo hunda waan siif gammadan seetee iccitii milkaa'ina keetii baastee itti himin warri siin marsanii jiran hundi siif gammachuu qabaachuu hin danda'an isaan keessaa yeroo dhaabbattu akka waliin teessuuf yeroo tarkaanfattu akka waliin dhaabbattu hedduun isaanii haanni isaan hin jiru garuu ati kanan beektu yeroo meeqa gorsa gaafate yeroo meeqa hamilee akkasi godhan gaafate yeroo meeqa pilaana kee baastee itti himte haa guddatu haa xiqqaatu if gaafadhu maal si gorsan itti milkaa'uu dandeessee I don't know maybe yoo guddate nama lama yookaan nam tokko argatta hadhugaan siif gammadu siif amanamaa taanaan yaada kee sheer godhi garuu yeroo hundaa miti waan hojjechuu feetu riskii fudhadhu dalagi maaliif maatii kee hin taane shakkinaan itti himin bu'aan kee haa mul'atu hurkaan kee bahee maal keessa akka dabarte haa dubbatu hadur sin deeggarinis dirqamaan si deeggara hasi deeggaraa tures daranuus si deeggara.
namni yeroo hedduu amala namaarraa hirrina qofa haasawaa oolu amala san ofiif qabaa beeki. Waan namoonni hirrina keetii fi dogongora keetirraa haasawan hin dhageeffatiin sababni isaa leenci yeroo sareen duutu garagalee hin laalu waan ta'eef jecha Oromoo yeroo tokko tokko gizee makumaal jaanii beektaa warra gawwaa sareen torbaa. Isa kaleessaa hin yaadin gadi lakkisi. Wantoota gaggadhee kaleessaatu yaaddu isa gaarii har'a qabdu hin balleessin. Lammaffaa tuffadhuu dhiisi. Waan namoonni siin jedhan hin dhaggeeffatin. Jireenya ofii keetii yaadduuf abjoottu jiraadhu. Sadaffaa yerootti dhiisi. Madaa baay'ee yerootu fayyisa. Arfaffaa nama wajjin dorgommii keessan seeniin yookaan wal cina of qabdee of hin dorgomsiisin. Namni tokkittiin ati ittiin dorgomtee moo'uun sirra jiraatu yoo jiraate si kaleessaati. Shanaffaa gabii qabaadhu. Tasgabbaa'i. Har'a waan yaadde hundumaan milkaa'uu yoo dadhabdeyyuu jabaattee yoo hojjette bor lafa yaadde unuma keessa. Ja'affaa hunduu harka kee keessa jira. Furtuun gammachuu keetii sirka jira. Itti gaafatamaan gammachuu keetii si. Torbaffaa seeqi. Smile. Lafa kana irratti jireenyi gabaabduudha. Kanaaf jireenya tokkittii jiraattaa isheetti gammadi. Qurxummii qabuu hin dandeenye tokko kiyyoo fudhatee laga yoo bu'e guyyaa 3-4 yoo achi bule hangam saayitii dheeraa achi keessatti dabarsuyyuu qurxummii qabuu hin danda'uuniin sababiin isaa kiyyoo fudhatanii laga bu'uudhaan dura akka itti qurxummii qaban baruun barbaachisaadhaaniin. Egaa obbolaa koo gorsuun sababii sirra jiruuf gorsi garuu akka itti dubbattu hin beektu yoo ta'e dubbachuu gatii qabduuf qofaa hin dubbatiniin. Namni nama jaallatu harkatti akkuma wal'aanamee fayyu nama jaallatu harkattis immoo cabee badduu ba'a waan ta'eef. Egaa jechi ogeessotaa mogolee laafee akka jabeessu jechi gowwootaa garuu mogolee jabaayyuu laaffisuu ni danda'aniin. Kanaaf obbolaa koo akkamitti akka itti dubbachuu qabnu utuu hin ilaallatin dubbannee nama miidhurraa of eeggannuuniin. Akkasumas immoo gorsi keenya tokko gatii fudhatameef gorsi keenya hundi hin fudhatama jechuu mitiiniin. Egaa kaleessa jechi koo tokko fudhatameera jennee har'a garuu akka agarre dubbannee yookaan akka nutti dhufetti gadi finneeti nama miidhuu irraa jabaannee of eeggannuuniin.